kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya akka itti jalqabetti jira kan dhaggeeffachaa jirtan reediyoo Siriit Buzaadidha. Daandii qilleensaa 92.3 faamaa irratti kan isinii darbu qophiin keenya amma oduudhaan eegala itti aansuudhaan gaaffii fi deebii barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa waliin goonetiin dhageessisna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma gara oduutti isin dabarsina. Oduu har'aatiif dhaabasaa Waaqjiraatii muuziqaa oduutiin gara isaatti ceena. Akka moltan oduu saatii kanaaf qabnuun sin dhageessisaa duraan dursee matoota oduu har'aaf qabnu qeerroon bilisummaa diddaa sirna wayyaanee irratti finiinsan itti fufanii jiru. Oromiyaa gabaasaaleen dhimma Oromiyaa laalchisanii torban kana ba'an akka hubachiisanitti Oromiyaa mooraalee yuunivarsiitii garaagaraa fi akkasumas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa adda addaa keessatti diddaa fi fincilli eegalamee jiru ammallee babal'achaa akka jiru himamaa jira. Akka oduu marsaa qeerroo fi weebsaayitoota adda addaa irraa argame hubachiisutti diddaan baatii darbeerraa eegalee bifa haarawaan qabate ammas itti fufuun mooraalee yuunivarsiitii Jimmaa fi Arbaa Miincin dabalatee akkasumas manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti babal'atee jira. Akka kanaan guyyaa kaleessaa jechuun guraandhala 11/2012 mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti fincilli barattootaa kan diddaa barattootaaf gaaffii dargaggoota Oromoo ukkaamsuu irratti xiyyeeffate ka'ee belbelaa ooleera. Fincila kana dhaabuuf humnooti poolisa federaalaa fi humnooti tikaa mootummaa wayyaanii mooraa keessa guutuu isaaniillee kan ibsan barattoonni kun barattoonni garuu diddaa isaanii hin dhaamne. Dhimma kana irratti barataan tokko gabaasaa qeerroof yoo ibsu kan arrabsamu Oromoo, kan hidhamu Oromoo, kan barnootarraa ari'atamu Oromoo, kan ajjeefamu Oromoo, kan biyya itti dhalate keessatti mirga lubbuun jiraachuu dhabee ari'amaa jiru Oromoo, kan qeensaarraa buqqa'ee laftisaa fudhatame faranjiif kennamu Oromoodha. Hubadhaa yakkoota hiriyaa hin qabne kan addunyaa biyya lafaa kanarratti ta'e hin beeknetu nurratti raawwataa jira jechuun roorroosaa ibsee jira. Diddaan barattootaa kun manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa kan adda addaa keessattis kan itti fufee jiru yoo ta'u godina Shawaa Lixaa magaalaa Kaachisee keessatti barsiisonni mana barumsaa Kaachisee gaaffiin keenya amma deebii argatutti hojii barsiisummaa keenya dhaabnee jirra jechuu isaanii qeerroon gabaasee jira. Kana malees mooraa yuunivarsiitii Amboo Riifti Vaalii keessatti waraqaan waamicha qeerroo bal'inaan raabsamaa jiraachuu kan ibse gabaasaan kun barattootii fi uummanni waamicha kana argatan immoo gammachuu yeroo dubbisanii fi gariin qoma isaaniitti baattatanii yeroo deeman mul'achuun ibsameera. Sagale sinni deessa dada kamale nasirbine gatinde sumale kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan raadiyoo Siriit Buzaar sagantaa afaan Oromooti. Har'a guyyaan guraandhala 12 bara 2012 irra deebinee sagantaan keenya itti fufaa jira. Waliin turaa isiniin jenna. Akkuma silaa jalqaba beeksisa keessatti himnee turre as Oromiyaa deemnee gara Jimmaa Yuunivarsiitii geenye barattoota Oromootiin rakkoo isaan keessa jiran gaafannee turre. Kanas dhaggeeffattootaaf dhiyeessuudhaaf jirra. Kana booda kanaaf akka nu caqastan dhaamsa walitti dabarsaatii dhaggeeffadhaa. Dhaamsi isaanii dhaamsa hundumaati. Rakkoon isaanii rakkoo hunda keenyaati. Kanaaf dhaggeeffannee waan furmaatatti barbaannu ta'a jechuudha walii galan. Kanaafiyyuu as reediyoo keenyarraa guyyaan kun guyyaa gaariidha. Nu waliin turaa isiniin jechaa sa'aatii tokkitti kanaaf kan isin keessummeessu Anleensaa Dinqaati. Kunoo gaaffii fi deebii goonetti dhiyaadhaa isiniin jenna.
Halloo akkam jirtu? Akkam jirta? Naguma ani Awustiraaliyaa irraa magaalaa Melbourne raadiyoo sagantaa afaan Oromoo irraan si bilbila. Maqaa dhaggeeffattootaatiin hedduu galatoomisin jedha barataa Galataa Jimmaa Yuunivarsiitii irraa gaaffii fi deebii si gochuuf si gaafadheef dhiyaachuu keetiif. Keessumillee galatooma carraa kana argachuutu. Jalqaba irratti odeeffannoo adda addaa irraa akka dhageenyetti naannoo Yuunivarsiitii Jimmaatti rakkoon jiraachuu dhageenya. Waa'ee maaliiti rakkoon kun nu ibsuu dandeessaa? Egaa kun akkuma beekamu rakkinni kun kan yeroo ammaa kana miti yookiin kanarraa miti kan irra deddeebi'amee ittiin sabni kun madeeffamaa turedha. Rakkoo sabummaadhaanidha kan arrabsamne. Saniin boodammoo arrabsamne boodammoo seera maqaadhaa fi mooraa sana keessa jirutti dhiyeessine seerri sunis immoo uumaa deebisee uumama irratti malee rakkina jiru sana irratti hojjechuu hin dandeenye. Arrabsamne yeroo jettu maal jechuu keeti? Eenyutu sin arrabse? Warra 11 kanadha warri ijoollee arrabsanii barreeffamaanidha kan doormii keessatti sabummaadhaan kan nuti arrabsanne individuaalii miti yookiin nama tokkoon miti jettee. Sanaan wal qabatee kun arrabni kun iddoo kana qofaa miti. Iddoo hedduutti kanaan fuuldura jaarraa 16 fuuldura kan qeessa abbaa baay'eefaa ittiin uummata kana arrabsaa turanii har'as deebisanii jaarraa 21ffaa keessallee arrabsamaatti jira. Kuni arrabni kun gara mootummaatiin immoo barattoota naannoo Oromoo jiranii yookaan barattoota Oromoo wajjin warra jiranidha. Nu ibsuu dandeessaa bal'inaan? Kun arrabni kun kan inni qindaa'u mornoota aangoorra jiran gartuu mornoota aangoorra jirtuun kan arrabni kun kan irratti darbatamaa jiru malee barattootaa fakkaatu barattootuma keessa galanii warreen aangoorra jirantu kana qindeessee arrabsiisa. Arrabni kun yeroo kamiyyuu karaa sana kan itti darbatamu. Egaan haaluma kana ilaalchisee barataa Gammadaas akkas jedha Jimmaa Yuunivarsiitii irraa. Halloo. Haalli deemaa jiru gaa akkuma dhageessan baay'ee hamaadha. Bisiisaadha wanti ijoollee keenya irratti ta'aa jiru wanta baay'ee sukkaneessaa ta'edha. Hojiin kan jalqabame guyyaa roobiidha kan barraa'ee kan barreeffamichi argame jechuudha. Kanarraan ka'uudhaan ijoollonni gara biiroo pirezidaantiitti deemanii iyyata godhanii isaan deebisanii ilaannanii fi deema jirani pirezidaantiinis ittaanaanis jiran jedhanii kan isaan dhiyeessamtu jira. Attaanee immoo guyyaa lammataa sadaffaa deddeebi'anii yeroo isaan gaafatan guyyaa kamisaa tokko akkasitti harka irraa fuudhee isayyuu gamtaa barattootatu deemee barreeffamicha ilaalee qaama olaanutti isinii dabarsine jedhanii achumaan hafan. Barreeffamni kun yeroo jettu isaa arrabsoo sana jechuudha. Ingiliffaadhaan ani lafa isaan fidan hin beeku luukii tokkicha guutanii barreeffama ingiliffaadhaan barreessaniitu wanni isaanitti laxafatanii jiru. Kanarraan ka'anii uumaa isaan ta'uu dinnaan egaa ijoolleen hiriira ba'anii gaaffii maaliif beetifallee nuun kennamu jedhanii gaafatanii. Bulchaan yuunivarsiitichaa akkam haala kana ilaalee deebiitti laachuuf hin yaalle? Tokkoyyuu wanti isaan gochaa jiran hin jiru. Waa'ee kanaa deebii kennuudhaaf naaga deebisanii gara keenyatti qabamaatii jiran kaleessammoo hiriira ba'anii akkatti fagaa hin qabdanii waan jedhu faana nutti deebisaa jiranii waraqaa barraa'e hedduu arganii dubbisaa turani. Barataa Galata dhiibbaa adda addaa kanarraati kan ka'edha jechuudha kan kakaatanii maxxansa adda addaa barreessitan nan argaa yuunivarsiitii keessatti kan barreessitan dubbiseen jira. Qeerroon Oromiyaan bilisoomsitii adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa ilmaan Oromooti. Bilisummaan keenya kan uumaati akkasumas Oromiyaa shall be free kan jettan. Kun dirqama dhagaa namni jaalateetu miti jaalatee namni hin ta'u kun dirqamatu kanaan booda siyaamee akka deddeebinee seeratti mannee seerri formaata nu kennu jiru. Seerri formaata nu kennu yoo jiraate seera Oromoo hidhu, seera Oromoo ajjeesu, seera Oromoo biyyarraa ari'uudha malee seerri kun miidhameera dhugumadha. Dhugaan kun dabee jiranii seerri dhugaa nu kennu jiru. Saniifiyyuu ofuma keenyaan dhugaa keenya murteeffachuu qabna. Hamma uummanni Oromoo mootummaa mataasaa gad dhaabbatee mootummaa mataasaatiin bulutti mirgi Oromoo kabajamuu hin danda'u. Saniif immoo nuti dhabamnee yookiin lafti kun qullaasaa haa hafu malee biyya abbaa keenya biyya irratti dhalanne kanarratti arrabsamaa jiraachuu hin dandeenye. Kanarratti uummanni deeggarsi isaanii maal fakkaata? Iyyannaan isaanis niif qaban yookaan deeggarsi isaanis niif qaban?
kun uummanni hundumti dammaqinsa qaba. Uummanni hundumti hubateera. Rakkina kana uummanni hundumti ni beeka. Duritti caljilameenuma dhimma siyaasaatiif waan biraa fida jedhama. Kun dhimma siyaasa qofa otoo hin taane dhimma Oromummaati. Dhimma dhalataa Oromoo hunda ilaallatudha. Inni kun dhimma nam tokko yookaan immoo dhimma gartuu siyaasa tokko qofa irratti kan bu'uureffame miti. Kun saba Oromooti kan irrattame. Kan jechitti jedhame saba Oromooti. Saba Oromoo mana laallata. Hundumayyuu immoo aarsee jira kun. Deebiin karaa mootummaa isinii kenname maaltu jira? Gochaa kana godhanii deebistanii iyyattaniittu. Deebiin isinii kenname maaltu jira? Karaa mootummaan nu kenname amma barattoonni Oromoo namoonni hedduun qabamanii hidhamanii namoonni hedduun reebamanii caccabanii jiran kunoo edallee reebamaatti bullee kunoo ammallee reebamaatti jirra kaleessa hiriira goone kaleessa deebii dhabnaan hiriira goone mooraa yuunivarsiitii keessatti biiroo pirezidaantii yuunivarsiitii fuulduratti hiriira goone sanaan booda poolisii humna federaalaa nutti naqanii sanaan booda reebamuudha. Yeroo adda addaatti rakkoon kun yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa hundatti godhamuutu dhaga'ama. Gaaffiin barattootaa kun waluma fakkaataadha? Kun wal fakkaataadha. Gaaffiin uummata Oromoo addunyaan har'a ni beekti. Warri biyyittii maqaadhaa biyya bulchaa jiraniis ni beekan. Aangoo irra turuudhaaf jedhanii waan nurratti hidhatanii waan nurratti isaa jiranidha malee gara gadiidhaa kaasee amma gara oliitti rakkoon uummata Oromoo maal akka ta'e beekamaadha amma. Gareen mootummichaa wajjin hojjetan Oromoonni ni jiru. Isaanoo maal ilaalchisaan qaban waa'ee kana irratti? Miti. Isaan gaaffii jala jiran. Isaan ofiifiyyuu hamma isaan Oromoo ta'an hin shakkina nuti. Kun isaan Oromoo miti. Maqaa Oromootiin warra daldalan, maqaa Oromootiin warra jiraachuu barbaadanidha malee isaan Oromoo miti. Otoo Oromoo irraa dhalatan ta'e hiree Oromoo irratti hojjetu. Yeroo Oromoon amma kana reebamu ofiifiyyuu aangoo hin qaban. Isaan maal godhu? Isaan gaafa barbaadan waan barbaadan godhu. Gaafa barbaadan akka barbaadanitti iddoo kana taa'eetu. Gaafa barbaadan immoo iddoo kana akka iddoo sana taa'eetu. Akka isaan beekan akka qodaatti itti fayyadamu malee isaan aangawoota miti. Barattoonni Oromoo ammayyuu barnoota irraa ari'amaa jiru jettaa? Kun beekama. Barattoota hedduu hordofamaa jira. Barattoonni gariin ammayyuu ukkaanfamanii eessa akka buufamanii hin beekamu. Kun itti fufee jira ammallee rakkinni kun. Haala amma jiru kanaan sochiin yookaan immoo diddaanii barattoonni godhan kun haala akkamitti adeema jetta? Kun hin dhaabbatu. Kun itti caala malee kanaan fuuldura hidhanii ilaalaniiru, kanaan fuuldura ajjeesaniis ilaalaniiru, kanaan fuuldura ukkaamsanii isa kan eessa akka buuteen isaallee kan hin beekamne ilaalaniiru, biyyarraas ari'atanii ilaalaniiru. Kun itti caalaa jira malee itti laafa miti. Itti caala kun. Haala nama gaddisiisuudha nutis egaa waan karaa keessan dhageenya kanaa uummata dhaqqabsiisuudhaaf irratti hojjennaa jajjabaadhaallee isiniin jennaa dhaamsi dhumaatii uummata Oromootiif yookaan immoo kan rakkina keessan kan dhaggeeffatuuf dabarsitu maaltu jira? Hayyi ani waan hin jiru waan tokko innis maal inni har'a sabni Oromoo jaarrota hedduutiif rakkoo walxaxaa ta'e keessatti kufee bobboleera. Saniifiyyuu uummanni Oromoo kanneen biyya keessa jiranii fi kanneen biyya alaa jiran tokkummaadhaan sagalee tokko addunyaa dhageessisuu nurra jiraata. Yeroo ammaa kanatti yoo sagalee tokkoon addunyaa sagalee keenya yoo dhageessine mootummaan abbaa irree saggoo saba keenyaa gadi qabee jiru kun nurraa buqqa'uu danda'a. Saniifiyyuu Oromoon tokko haa taanu, Oromoo tokko ta'a, sagalee tokko alaa dhageessinu. Rakkinni kun Oromoo hundatti mul'achuu qaba. Yaa Oromoo sinitti mul'atu jedhan. Waan seenaan namarraa barbaadu godhanii du'uun otoo Oromoon ajjeefamaa jiru, otoo Oromoon arrabsamaa jiru, otoo Oromoon biyya baasaarraa ari'atamaa jiru, otoo Oromoon manadhaatti guuramaa jiru, otoo Oromoon qeessarraa buqqa'aa jiruuti afaan qabannee taa'uu mannaa ofii keenya dhabamnee jireenyumaan du'uu wayya. Isa kana wayya du'uu wayya kun jireenyaan dhaabitti du'uurra du'anii awwaalama wayya beektan. Barataa Gammada dhaamsaa dabalaa yoo qabaatte? Dhaamsi nani qabu tokkummaa keenya jabeeffannu. Lafa jirru hundaa dammaquu mittaa dhaga'amu onneen nu aarsuun jedhan. Hedduu galatoomaa jenna maqaa dhaggeeffattootaatiin Barataa Gammadaatii fi Barataa Galataatiin Jimmaa Yuunivarsiitii irraa yeroo isaanii laatanii gaaffii fi deebii waliin gooneef nu dhiyaachuu isaaniitiif. Akkasumas rakkoolee barattoota Oromoo walumaa gala saba Oromoo irra gahaa jiran akka saba Oromoo iddoo adda addaa ta'anii nu caqasan gurra buus abdii qabna. Qophii afaan waliin nu waliin tura.